Adaa'imnin gammachuu keessa jira. Gammachuu keessa jira sii galee bakka injiraa miti. Gorsa kun dogoggoraadha. Baata gora kiyya nagaa onnatti haraama. Jedhanii sii galee tokkoffaa isa jaaladhan jedhanii. Lammaffaa tartee deebitee dubartoota akkana goota akkana ammaaf akkana goota intala saniin barbaadu anita akkasiin jedhanii xoom bar laani. Osuma garaan kan keessi gubatu osuma argitu laani xoom bakka bishaan irraan gad dhugiiti. Gizee gastii isaa keessa dhadheetiin isaa dubartoota waliin ni jedhu gizee argitan intala jabaadhu scroll godhii bira kan. Scroll godhii laani akkanatti ol dabarsee akkan argineetti bira kan akkan argine. Inni dubartii tuqaadhaaf osoo hin taane isiin kayyette bakka gizee dubartoota gastii isaa irratti arguu qalbiin koo hin feetudha. Ndee qalbiin isii on feena kasan bishaan qorraatti aduu dhugaa. Maaf ka bishaan qorraatti dhuga isa jaalattuuni waan kana hin barbaadu hin godhinii jettiin itti himti ni obsitii fi ni gorsitii hiriyyaa isaatiin hin geetti namatti dhiyaatuun hin geetti didee jennaan kabbadaa fayyada gammadaa himataan ni jiraalla kana dhagahee naa wajji jira. Nama cikiraalle alaalees kaydech bal'atuutti maxaalechu koonde. Arkee bira akka dhuftu beekaa gaar akka dhuftu beekaa bar ni dhuftu. Amma isinii fakkeenya fi mucaa kana gaafa kophaa jiraadhu jettaniini nama moo bineensa moo sibiila. Nama yoo ta'e ilmi namaa nama jiraata. Bineensa yoo ta'e bineensa irraa yoo asbee namatti nama jiraata. Bineensa ta'ii jiraata jira. Akkamitti gasti liivii banee akkatti taa'ee akkanumatti jinniidha moo nama inni kaasa wadda ofii. No jinni haasa hin jenne bar dubartoota gizee gastii galchitu. Ay bar waatu jira bar gara laafa olaal wanni jiru maal inni amma isinis dhiira gastii ni galchiti innis dhiira gastii ni galchi. Tigalee isinis dhiira gastii ni galchiti gizee gastii galchanii jedhani. Adi gasti galchanii haasawun soke no problem. Gasti dubartii dhaqanii haasawun rakkoon qabu. Akkasuma gasti dhiirallee gastii galchuun rakkoo qabu. Garuu taa'aniitiin sagalee tana laafifatanii miira keessa galanii hayi. Fakkeenyaaf biiftuu gaafa jaalala qabsiisee biiftuun gaafa isa jaalattu isaanii xiyyiitiitti tokko see miti. Tigalee xiyyiitiidhaanii miti kan biiftuu amansiise. Haasayuma amma haasayuma kanaan biiftuu amansiise gaafas. Barakasii bar. Haasayuma amma qaaqabu kanaanii akkuma noormaalii haasayaa jiru kanaanii haasama amma godhaa jiru kanaan biiftuu amansiisee biiftuu jaalala keessa galchee. Yookaan ammoo biiftuunis isa amansiiftee jechuudha. Lakki an obboleessaa obbolummaa malee homaa gidduu kennan jiru jedhanii dhiiraa waliin amma dhalaa waliin amma yalla obbolummaa wanni jedhamu tokko hin jiru. Egalee. Gorsa sinsaan harka hin jiru calcaleetumaan hin jiru. Kanaaf wanni obboleessaa lakki obbolummaa malee homaa hin jiran jedhaati walitti jiranii. Haadha faatee ani biiftuun kan jedhamu fakkeenyaa fi mana isaa dubartiin akkan seenne ka jette biiftuun mana ofii dhiira galchiti. Biiftuunis dhiira gaafa thank you. Laala maal anama waan jedhan biiftuun dhiira haa galchitu waadaan dubartii akkan galchine jechuu kootii miti. Biiftuun waadaa jaalatteerti jechuun waan waadaan jaalate fi waan waadaan jibbu yoo addaan baastee beektu. Ani waan akkasitti nama na baay'isa wayi. Kenna mastaawashaa yookaan ammoo lapheerra warraanii viidiyoo tiktookiidhaa yuutuubii waan akkasitti amanu. Kan itti amanu jaalalleen kiyya kana jaalate sun kanaaf maraataa jiru sun kan lubbuu tiyya caala si jaaladhanaan jedhu sun kan haadha tiyya caala si jaaladhanaan jedhu suni waan an jibbu maal jibba. Sigalee an fakkeenya bakka inni gastiidha kun barbaadu gastii dubartiidha. Inni xul jedhee gastii dubartiidha kee achi keessa taa'ee shanaafatee shaayii dhugee buna irraan dabalatee achi keessaa ba'a dubartoonni akka barbaadde onu taate gizee dubartiin isatti haasawutaan keessi koo nan danda'u. Laa ilaaha illallah. Silaa lafaatee deemtee zoro maadoo ciraaroo gurguruu cabatti deebitee barammas. Ankasi gaafata akka biiftu. Laali amma waadaanis biiftuudhaan waan jibbu itti himuu qaba. An abbaan manaa kiyya mana haadhatan teetiin dhaqee ati biroo biiftuun mana ofii dargaggeessaa kalummee micciiree ka sibiila baadhatee kun waxxaramee goggoge akka obboleessaa lafaate tokko fa'aa mana keessa onneeytee yoo wajjiifataa jettee haasoftee keessi eeyyamaa. Kalaas naan eeyyamu. Abadan naan eeyyamu. Maal jechuudha? Sababni isaa
waan shamaran Ayye sina yamnemi ittihimu qabdala. Sejamir an rakwan padalota amma eega akkas taate laala nafaate indoo gurbaa kananii isaa deddeebi'uudha garre manuma ofii baratee ta'e ajjaa kun nutti dhagaa dhagayaa adeemna dhagaye gara laafatti hafatee qoqqoo seera godhe arfaatee seera godhe. Dhaggeeffadhu xiqqaate dubartii yeroo ammaa kana silkii dhibbatu siigalee ka dhiiraallee akkasuma dubartii dhibba tokkotu silkii isaa keessaa ol ba'a. Sababni maal inni bakka wal jaalatan malee yookaan deemanii waa'ee fedhii walitti haasayan malee sii du'ee sii kufee malee waggaa 3 yookaan waggaa 4 waliin haasayanii waadaan maal akka jibbu hin beektu biiftuu maal akka jibbitu hin beektu maal akka jaalatu hin beekan maal akka jibbitu hin jibban hin beekan. Siigalee osoo waa wal jaalatanii waa walirraa jibban walitti himaa dogongora walitti himaa deema. Kanaafuu waadaan biiftuu jaaladhee jira siif du'ee irra itti himee waan jaalatu itti himee waan jibbu itti himee si ta'a welcome sin taane biiftuu yoo deemte ta'a isii caaltuutu dhufa burtukaanni jechuudha. Kannuun baay'een keessa faama guutu ayyoo keetti sokkee amma laali haqarratti duuna anii fi waadaan akkanumatti hin dhiifnu isa gara fuulduratti deemna garuu amma isas jiru dhugaa dubbanna yoo keessaa ta'e yoo kiyya taate godhanuu beekaa. Yoo keessaa taate immoo dhugaa dubbanna. Barbaadde haa taatu osoo hin taane isin tokkoffaa feemasaa nu hundatu beekaa gastii kennu yoo dhufte ni seenti garuu gastii seenuu osoo hin taane gisee gastii seente laali gisee gastii seente maal gootee baate maal haasoftii achi gubbatti eenyu waliin haasoftiini sun si biratti hafte laala mallee ani irraan dabu warra dhugaa irraan dabu gartii biiftuun dubartii taatee irraan dabu waan biiftuun gastii aslii dhatte achi keessa maal qaaxxee baate dhiiraa walitti akkaataa isin itti haasoftu feelingiin isin qabdu akkaataan isin gootu akkam waan akkasisan hubachuun simarratti hafte laala namallee asitti Desmola haadha maaltu ture beektaa gaafa asni wajjiniin haasofnu hundeen ani akkanii isa jaaladhee jiru akka jaalallee himee namni hundi beekanii wajjin haasaa ture isti soba waada naalan ture. No, anam magargatti afaan isaanii buufatte hin beektu fakkaayyuu gastii makiina makuma tokkorratti kuma lamarra teettee gastii aslii. Gaafa akkas jettan inni gaafa gastii isaa shamarran dhuftee seentu ani jaalallee qabu qulqulluudha ilma waaqayyooti isin barbaadee ni qaba. Eeyyuu laal amma anama yeroo tokko jala seenee ni laala. Gisee jarri gastii seentee waadaa koo jettu koo. Yoo mana asliitti jechuudha. Dhaqee biiftuu akkas ta'ee mana doktora asliititti biiftuu koo xiqqishuu koo ani waggaa 27 chaayinaa turee dhufee gurbaanii hin beeku waa'ee chaayinaatu hin beeku waa'ee Itoophiyaa malee isa dhiisinas fudhatoo jiru nan dhaga'ee jira. Dhadhaa jechuun akkasii. Fuudhaa miti bar. Maarree isilleen waadaa koosi jaaladha jechuun shamarrantu jedheen malee waadaan si fuudhan jenneeni. Dubartoonni kunniin hagumama biiftuu argite akkana godhatti malee singilii ta'uu isaa bartee dura eessa jiran qarbiitan jiran lola kam duraan gaafa nani kaasuu fi guddifadhu. Tigalee gaafa nuti yaafudhee qabeenya keenya jechuudha hudduu keessa suuqadha malee uummata kana biratti asin baasu beektota kana biratti asin baasu. Aan ofitti mana jedheeni kan ofitti mana waan biraa yaadu een ba. Sagaleen voice na qabna geessu voice qabe. Deebina kwa nan deebi'ashi. Sorry yeroo tokko Professor Biiftuu. Nagaa voice qabe dhaga fancita. Hin deebi'a. Mashi. Indeebi'a. Nama argadhe indeebi'a. Namatti argadhe? Nama dubbisee indeebi'a. Sagalee kan dubbita bara. Maali jaalladhu maali nama dubbisee deebi'a min maalati nuti namaa miti kasi No taafaan beektuu fi taa nyaata ammoo kan beekee beekuu baate rakkoon qabu kaampaan illee fidaa ofillee fidaa jirran dala. Maal jedhe?
Qaamaan hin dubbisa. Qaamaan hin nama argata. Kanaaf ofiisa nama faana. Lafattuu si shakkaa jedhanii deemfataa dhufirraa abbaate deemi. Akka barattu deemi shakkamuun nafuu deemfataa ofirraa jedhe. Hayyaa dhokko. Sinin jaaladha hayyee wala keessa sinin qaban. Eega maqaan nu badee maraachuu wayyaa sirbi jedhamu tokko naannoo keenya jira. Eega si shakkuun hin hafne iyyuu deemi shakkami.